Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya ammas barnootaa jedhu torbee isaa eeggatee jalqabee jira. Qophii keenya har'aatiinis egaa mammaaksaalee jechamoota beekamoo fi kanneen kana fakkaatan wal gaafachuudhaan ittiin bohaaruudhaan akkasumallee irraa barachuudhaan kan nuti waliin turru. Aga xumura sagantaa keenyaatti ammoo eessayyuu hin deeminaa nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Ogeessi kaameeraa keenyaa ammoo Tolasaa Bultiidha. Eessayyuu hin deeminaa turtii gaariin waliin qabaadha. Barnoota ammas barnoota. Tole gaafa kofeeyyamamaa waan taateef farfaadhumee walaa bar. Isinirree galatooma Dassaalenyiin jedhama. Hawwii Caalaan jedhama. Ani Girmaan jedhama. Shindaafii Zalaalaman jedhama. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Gaaffii jalqabaan si gaafadha. Daa'ima akkuma dhalatteen boqotteen maal jenna? Daa'imni akkuma dhalatteen boqotte jechuun erga dhalatte jechuudha. Maal jedhama waan jedhamu beekani. Ijoollee waggaa 5-6 gidduu jiru yoo boqotte yoo. Na jalaa boqotte yookaan na jalaa du'e akkas jedhan kaa. Kana jedhanii kan beeku. Jaarsa geessa du'e no. Kanuma kan jedhamu yoo na jalaa du'e yookaan jaarsi du'e yookaan akkana namni du'e jedhama. Maqaan isaa biraan beeku jechuudha. Naadaru. Ijoollota waggaa 5-6 kana gidduu jiran boqotanii. Hin boqotteenna? Jaarsa geessaa no maal jenna? Geessa boqoteen. Geessa boqoteen boqotaniiru jenna. Mucaa reefu dhalatte. Ijoollota waggaa 5-6 kan akkasii gidduu jiranis ni boqotu isaanii no maal jenna? Ni boqotan jenna. Kan hin galaafataman jenna. Jaarsa geessaa no? Ni du'e jenna. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Tole suuraa tokkoon sitti agarsiisa. Eenyu akka inni ta'e naa himtaa jechuudha. Namni kun eenyudha maqaansa? Eenyudha? Hayilee Fidaati? Yaalli tokko. Qabsaa tokko baradhaa nama jedhu tokko. Baradhaa nama jedhu Taaddasee Birruu? Taaddasee Birruu. Itti amantee? Taaddasee Birruu Taaddasee. Namni kun eenyudha? I think nama kana maqaa isaa hin barre garuu beeka. Maqaa isaa amma baruu hin dandeenye gara. Wanta hin taane sitti himuun barbaadu garuu namni yookaan yaadadheera maqaa isaa warri wallaalee kun. Mee maalii yaadattaa namni kan? Weellisaa nami? Weellisaa dha isa. Maqaa isaa garuu baruu hin dandeenye. Dhiifama naa godhi. Namni kun eenyudha? Jeneraal Taaddasaa Birruu? Jeneraal Taaddasaa Birruu? Taaddasaa Birruu miti kun. Akkudha. Taaddasaa Birruun kan isanitti fakkaata. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Inni ittaanu ammoo mammaaksadhaa bakka duwwaa naaf guttaa jechuudha. Alagaan ilkaan adii bakka duwwaa. Irra keessa kolfa.
Alagaan ilkaan adii. Alagaan ilkaan adii bakka duwwaa. Alagaan Alagaan ilkaan adii bakka duwwaa. maal jedhama? Tole gaaffii sadaffaan ammoo mammaaksadha bakka duwwaa naaf guuttaa jechuudha. Alagaan ilkaan adii bakka duwwaa. Alagaan Alagaan ilkaan adii bakka duwwaa. Awurooppaan wada jechuun gilgala yaa gabbadaan hin hojjetu. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Gaaffii dhumaan si gaafadha. Cilee dibee jedhama miti jechamni tokko. Cilee dibee jechuun maal jechuudha? Hin arrabse yookaan maqaa xureesse. Maqaa xureesse maqaa balleesse yookaan immoo gaarummaa isaa dhiisee hamaa nama sanaa waan hamaa nama sanatti akka namni sun waan hamaa ta'etti godhe jechuudha. Cilee dibee jechuun wanta hin taane jechuun wanta hin taane irratti godhe jechuudha. Fakkeenyaaf amma waan adii tokko irratti wanta gurraachi tokko yoo ta'e maal jedhama wanti sun hin bada miti. Cilee dibee jechuun wanta san balleesse jechuudha. Balleessuuf yookaan waan akkasii jechuuf waan akkasii. Kun maal jechama? Cilee dibee jedhama. Cilee dibee jechuun maal jechuudha? Ni gurraachise jechuudha. Ni gurraachise maqaa balleesse akkas jechuudha cilee dibee jechuudha. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Gaaffii koo fayyamamaa waan taateef ulfaadha. Ayyee galatoomaa sun. Ayyaayii nagaa galatoom. Galatoomis. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Walitti deebinee jira kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophii keenyarraa barattaniitu akkasumallee ittiin bohaartaniitu jennetudha kan nuti abdii qabnu gaaffii gaafachaa turre keessaa tokkoffaa irratti daa'ima akkuma dhalatteen boqottee maal jennaa jennee gaafannee daa'ima akkuma dhalatteen boqotteen karaa dhufteerra deebitee jennaani inni ittaanu ammoo ijoollee waggaa 5-6 gidduutti boqotteenu maal jenna jennetudha kan nuti gaafanne isa kanas waaqatu fudhatee jennaani inni ittaanuu fi kan sadaffaa irratti gaafanne ammoo nama ga'eessaa umurii raagee du'eenoo maal jenna jennetudha kan nuti gaafanne namni ga'eessi kun egaa sa'aatii masaa fixee waan boqotee fi nagaadhaan boqotee jennaa jechuudha. Gaaffii lammaffaa gaafanne ammoo gaaffii suuraati. Gaaffii suuraa kanaanis namni kun eenyu jennetudha kan nuti gaafanne egaa namni isin iskiriin irratti argaa jirtanii Ayyuub Abubakar Muusaa jedhama jechuudha. Gaaffii sadaffaa gaafanne irratti ammoo alagaan ilkaan adii bakka duwwaa jennetudha kan nuti gaafanne alagaan ilkaan adii alangaan isaa 3 jedhama jechuudha. Gaaffii afuraffaa fi sadhumaa irratti ammoo cilee dibee jechuun maal jechuudha jennee gaafanne cilee dibee jechuun egaa maqaa balleesse jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya ammas barnoota kan torbee kana fakkaata ture. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu sin galateeffannee torbee gaaffii biroo qophii birootiin naga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu nagaan tura. Barnoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu